maraattummaa isaatiif nama nagaan waliin dhufee rabbii isaatiif sujuuda buujiru salaata dhorke jechuudha. Shaneen uummata Oromoo walii galeetti dhuftee nagaa dhorkite. Maaltu isii cite diinummaa shaneetu citeef. Shanee diinummaa cite. Uummanni Oromoodhaa kan isin ajjeesa jettee didii harkaa bahee akka uummata Baalee, uummata Gujii, uummata naannoo biraa waraana itti ergitee keessa balaa buusuu, rafshaa, nama ajjeesisuu, jeeksisuu, mootummaa kan akka waliin galle goote tanaas jedhee ofirraa ari'e uummanni. Namni ganamaan dammaqe, ganamaaf dubbiin galtee ganamumaan akka warra salaatarraa sujuuda irratti rafi ol jedhee salaatee tanaas maal isin nu gootan kawaa nu godhu rabbi Oromoo walii gallee jirraa haqateen argannee jirraa haqateen jabeeffannaa isin nu laaquu deemtanii nu jeequu deemtanii asii badaa jedhaniin. Namni gariin sujuuda irratti hafe. Waan shaneen jetteen dhaga'ee shanee waliin harka dhadha'e. Warra sanillee shanee waan goonee jeequmsatu itti uumame. Hidhamuun ajjeefamuun rakkoon keessa dhalachuun warra sujuuda gubbatti shaneen dhorkite. Maal goote shaneen jeequmsa itti fiddee tadha biraa warwaata seente. Yaa Oromoo dhaqqaba seente amma jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa namni suyyoo as keessa jiraatte mammaakni sun naan galle jette maraattichi wanni inni dalage maraattummaaf dalage. Warri salaata rabbii salaate ammoo sodaa rabbiitiif salaate. Haqa kaa dhugaa irra jiraa dhugaa irratti illee yoo du'e jedhee salaata rabbii san itti ufee salaate. Warri sujuuda gubbatti hafe ammoo shakkii seene. Abboo hindu abadaa rabbuma sanuu dagate gartee rabbii isaaf salaatu san ka isa ajjeessu jiraachuu san. Kanaaf shaneen uummata Oromoodhaa namni hedduun tokkummaa Oromoon argatte bilisummaa Oromoon bilisummaallee ta'uu baatu daandii bilisummaa argatte kana namoonni hedduun ni shakkani. Abboo shaneen tun karaa jirti dhaabadda bilisummaa Oromoo kakalee qabsaa'ee uummata Oromoo asiin gahee kan jedhu fudhatee namni hedduun xiqqoo isii jala dhummuqe. Amma ammoo itti jabaatte namoota san as deebi'uun haga tokko namnis waliin mormaa turan. Yoo agartan namni hedduun ammallee nu abaaran waa dubbannu kanaaf mootummaa jijjiirama kanaa harkaa qabu kanaaf qeerroo jijjiirama kana fiddellee balaaleffatan. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa waa'ee mammaakasanii guyyaa ajiin lamaan dura waan kana kaasee ture. Nam tokkotu kadhatee piliis irra naa deebi jedhee isaallee bilbilee himaaf jedhee misenjaraan na jalaa kaasuu dhabee barruun ammoo akkanatti mi'oofteen toltuu fi inshaallah wanna jalaa kaasirra deebi'ee himaa fi nam tokkoon na gaafate jechuudha. Namoonni mammaaka namni mammaa'u kana waan namni waa dubbatuuf nama hedduun galtu. Oromoon mammaakaan dubbii waan tokko gajjabeeffatti jechuudha. Kanaaf gaariidha akkuma mata duree kee gubbatti argitan ilmaan Oromoodha. Nama keessummaa tokkollee harkaa isinii qabaa daqiiqaa gabaabduu inshaallah waa'ee qabsoo uummata Oromoo kanarra jaaltan balii nama jedhanii harkaa isinii qabaa dhiyaadha ilmaan Oromoodha. Gabaabsinee inshaallah viidiyoo kiyyallee ni gabaabsaa diniin gurguddaan an viidiyoo kiyya sababa dheeressuu qabaa saareera namoonni hedduun kumbileen hedduun addeessanii yeroo mara ni gabaabsadee tattaafadhaa dhadhummoo inshaallah gabaabsee keessaa baya. Jaaltan baliillee inshaallah rabbi biraa taate daqiiqaa xiqqoo waliin fudhata. Sagantaa markaa qabu kana xiqqoo si wanachiisee inshaallah isallee isinii dhiyeessaa akkasi quba qabaadha. Shaneen uummanni shaneedhaa kuni warri obbo Daawud Ibsaatiin durfamu uummanni Oromoollee hedduu kadhatee hedduu tattaafate. Namoonni illee aadantaa isaaniitii ta'uu isaan kana jiraachisuu wanni hin godhin hin jirtu Oromoon. Namoonni dantaa ofiitiif deemanillee kan goof deemullee kan bizinesaatii deemullee warra kana waan silaa namaan goone godhaniif hedduu utuban hedduu gorsaa hedduu qabdi shaneen nama isaan gargaaru abbaa isaa yefa biraanii qabdi nu keessaanii qabdi qabsaa'utu Oromoo qabsaa'e keessaanii qabdi namni hundinuu yaabbatee riqichaan ta'uu wanni shaneen godhin hin jirtu. Shaneen ammoo muuxannoo waan hin qabneef dandeettii akka namni dalagu waan hin beekneef rakkoon isii diiguu malee ijaaruu waan hin beekneef nama facaasu malee walitti qabuu waan hin beekneef warra sanillee mataa nyaatte. Dhukkee itti bahe abbaa isaa nu Geetaachoo Asaffaa wanni inni hin godhin hin jiru. Meeshaa lolaa kenneefi birrii kenneefi tikaan loojistikiin waan hundaan cinaa dhaabbatee amma taa'ee mataa hooqachaa jira. Uummata akkamiin rabbi na qabe namoota akkami nama silaa ganna 40 qabsoo uummata Oromoo kana keessa muuxannoo qaba jennee nuti bakka oppiidoo kaleessaa buufanne jennee nu deemnu akka uummatuma isa maaltu tuqe jedhee achi iyyuu jira jechuudha. Warri gamanaa dantaa siyaasaatiif haa ta'u kan diinagdee yookaan uuma fedhe ofuu haa ta'u deemu kennallee warra kanaa mijjeessee gaafa isaan gara biyyaa galan akka uummanni miiliyoonaan buqqa'ee bahu itti godhanii Oromoo tana hunda maraa buqqisanii maqaa
gimboo sabaattiitiin daandii hunda saaqaniif eegasii jala dhaabatanii loojistikiin jettanii gorsaan waan isaanii barbaachisu godhu isaan nama dhaabaa qabsaa'ota godhuudhaan warra kaan dirisuudhaan daagaa mukatti waliin bu'anii hidda gadhaabanii fi tolchine isaan kana yaabbanne kooraan nuu tole nulle amma haa yaabbannu yeroo isaan jedhan ummanni shanee diiguu malee ijaaruu waan hin beekneef warrallee mataa nyaate. Namni hedduun maqaa shaneedhaa ka seenaa babbareedduu qabu xuriin isa tuttuyte. Wayaa diinni uffatee deemuun namni hiixatee dhoqqeedhaan qaqqabate. Ummanni kun ummata gara deemuuf waan godhuuf waan yaaduuf waan dalagullee hin beekne. Amma maal shaneen salphinnisi? Dhirti gabbaatee warra abbaa isaa jedhaa Dr. Abiy gamasii waraqaa itti baasee barbaada itti gattaa'e. Shaneen gaafa kana haga jiru goommaan jalaa hafuura baafate. Goommaan ciraa tokko jalaa baafatee makinaan hirrisuu eegallaa shaneen hiikkachoo eegalte nama jalaa. Hago duraan tattaafattee waa goona zarraaf nuun jettu kaanu ibin jaldeessa kaleessan bilisoomsina jenneeyyuu jaldeessinuu ka Oromootii waa'ee jaldeessaatu hin dubbannu jette. Ani hin dubbanne ani hin goone qawwee dhayaa akkas godhaas hin goone daangana dabran jechuu eegalte jechuudha. Warri isaa yaabbatee bilisummaatti dhaqu waan barbaadu dhaquuf deemullee yeroo namni dhagaa itti dadarbate qillaafatee as deebi'ee abboo jarri tuni si fayyaa qabdi wama Geetaachoo Asaffaadhaa gadi jedhe kaan jette jarrillee. Jarri fayyaa qabdi jedhanii waan takkalleen goonu karaa nagayaatiin waallee isin gaafatanii moora isin galchinaa qawwee mahii kadhaa ol nu galaa jennaan shaneen maal jetteen mataa hooqachoo eegalte. Abboo waan nu dalanne waggaa meeqa nu dalanne hin beektanii nama nu dura jiru hin beektanii qabsaa'ota kalee nu diinne ilmaan Oromoo kaleessa nuti gaafa isaan dhumanne teennee laallu ummanni kun gabbahee banaa nu buusa waa hedduu nu gaafata gaafas nuudhaan horkuu hin dandeettan wal mormii seene namni nu qawwee yoo hiikkanne ni banna. Geetaachoo Asaffaallee qabamee dhufuu deemu isin womaa nuun gootan womaa harkaan qabdan ni bannanu. Ummanni wal shakkii fi wal amansiisuu dadhabe jechuudha. Jaarrolee ijaaranii birrii ufii baasanii abbootii gadaa jedhanii waan dhibbata akka fidanii fi gaaf kaan waan gootanayyee. Namoonni namni dhaga'ullee waan jedhan nama sadaffaadhaan waamadhaa ibalu waamadhaa waan jiru hundaa gadhumaatitti gartee isin wanta goonaa akkana isinii goonaa jedhanii mee karaa sallaalaa jettee xiqqoo isii hin caqabnaa san godhaa sun xiqqoo wayyaa jette. Waan kana hundayyuu osoma laalan ammallee dubbiin harka wal dhadha'uun dhufte. Rabbiin kun dhugaa baasaa dhugaa saaxilu gammachuu ayyaanaadhaa tiifi toleeraa tapha gatuma bahanii rifaatuu harkaan namtichi bahe Geetaachoo Asaffaa xiyyaarataan maal jedhaniin boora jennaani gara keenyatti namni gariin keelloomu maal jedhaan ijoollee warra sooshaal miidiyaa kanallee rabbiin jala kaayetumaan xiyyaara keelloon tuun gara Maqalee barartee jennaan dhiirti gatuma baatee nuti diina waliin dalagaa jirraa wanni waliin dalagneef illee kanaa jette maal jennaan keelloon xiyyaarri lakkooftoonni gabbararte tuun Geetaachoo Asaffaa fiddiyanii waan silaa dalagan diina waliin dalagu nuti Geetaachoo Asaffaa waliin jira jedhanii baxaraqanii waan jiran gabbaasan. Dhiirti gamana maal godhaatti nama sadaffaa taatee fi jidduu teettee moora galchitee waraanallee moora galchanii namni waa isin gaafatu hin jiru usaa adabadhaa mala nuu baasa eegasii mala baafannee gaafa waa hunda sirreeffanne qawwee fudhatanii gabbaatanii abbaa isin dura dhaabbate mataa dhooftanii uummata Oromoo kana jeettanii nullee karaa kanaan kan gobboo barbaadullee han gobbaanaa Dr. Abiy makkatti ajjeefnu yoo karan gorraa buufnu qofa walaa gargaaruu jedhanii gabbayan. Duuba dubbii isin jalaan dheeressuu itti isin gad dhufa. Ummanni osoma yaa'u jaaldaa'u jedhaani hambi daa'u ibsaadhaa halkanii guyyaa wallaalee yoom halkan jira guyyaa jira waan deemaa jiru ijoollee inni silaa hin qaba jiru. Dr. Abiyyiin dhaqaasanillee fuudhaa gurruma qabanii fidanii mariidhaatti darban. Kaan telefoona irraa fuudhanii nama inni waliin haasa'ee fi waan inni silaa ka flash diskii inni waa itti qabate irraa fuudhanii irraa waa waraabbatanii deemi bayyanii ari'an. Jaarsi gaggaba kaa mana mootummaa keessatti bakka gullallee baanan keessa bataran Daawud maal jennaan bala kaa dubbiin deemaartu tun isan tuqan gaddaqaniitumaan namoota inni qabu ka Geetaachoo Asaffaa ramadee fi ebalu jedheef ka warri
asbiya keessa taa'ee isaa ramadee baluufaa dubbii beekanii waan akkas godhuu danda'anii ramadaa jedheen kaan jalumaa guura Dr. Abiyyiin suutuma jedhee. Beekani namni muddamaa yeroo isa tuquu dhabanii cinaa maran. Jaarsa kaan guyyaa irraa kiiloo meeqa bu'aa oole. Anumaan hiine amma bakki inni jiru. Namni kun maan nan dhabamsiifne. Cinqii bara yeroo namni tokko gartanii sin cinaa deemee namatti qabdu si cinaa guure barsiidhumatte balaan kana geettu cinqiin kana geettu dhukkubni kana ga'u rifaatuun kana geettu hin jirtu jechuudha. Jaarsa osoo jiru akka inni lamuu waa dubbachuu miti qabeenya Oromoodhaa waggaa 27 kana saaman. Ala kana beekan ilmaan Oromoodhaa warri waggana jedhee ala kana yaa bahe qabeenya dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa bahe. Waan inni guuree fooqii baanan akka inni ijaare markaba baanan namni kan waa dhibba takka himaa baanan kana waliin qabe kan osoo jiru keessa ajjeesaa jiran jaarsa. Bakka tana illee taaree Dr. Abiyyi jechuudha. Nama jira ajjeesuun gaarii miti. Haga dhiiga gartanii amma qaata dhiigni hin dhaabbatini qaata dhukkubni sukkaara mataa godhe jaarsi dhiigni qaaddanfee jechuudha. Ijoollee gadi afaan qabdu ta'u wuxettee Oromoo tana mataa waliin dhooftu dhaqaniituma ebalullee fidaa. Ebalullee fidaa. Kaan laalanii ammoo waan diqqoo ammallee Dr. Abiyyiin bakka diqqoo garaatti na nyaate. Namoota silaa isaa qaban doktora jedhan kana fa'aa diqqeesse. Qabee akka ijoollee nama waate hatte munamne jedhanii mana poolis xaabiyaa geessanii gadhiisanii fuudhanii mana poolisaa geessanii gadhiisan garii. Uma keessan jirtu tara si jeniin. Nama gadhiisan bakka guddaa ramadanii waajjira itti gaafatamaa godhanii waan dhibba takka dura kaayan. Salphinni kana caalee hin jiru. Nama siyaasaa ka dhaabaa ka ummataan deemu yeroo inni qabame dachiin sossootee ebalu qabame jedhanii miidiyaa waliin dhahee akkaataan isaan itti qabama wanni hundi deema. Amma garuu Dr. Abiyyiin dhaqeetumaan maal kishaa qabdaas kenni telefoona irraa fuudhaniitumaan sartichi maal dalagaa turte hattu wama garaa ta'ettee poolisni kakkabalteetumaan gadhiifti jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa kun diqqeenna. Diqqeenni kana ga'u hin jiru jechuudha. Dhiirri yoo hidhamte kabajaa qabdi akka dhiiraatitti hidhamtee wanni isii dubbatamee hayyuun ebalu beekaan ebalu qabsaan ebalu hidhame jedhanii sabni isaa jala daakee akkasiin beena namoota siyaasa dalagu yeroo hidhaman jechuudha. Duuba ummanni kun dachiin isaan citte jechuudha. Amma dheengaddaa viidiyoo tokko waraabee turan. Nama gara 4-5 nama maqaan isaa Galgaloo Hariyootii fi Jabeessaa Gabbisaa dambii Tashoomaa Iddoosaa Taaddasaatiif amaan fiilleetii dhiifama yoo malee dubbise Dr. Bulli. Nama kana keessa warri viidiyoo kiyya hordoftan nam sadii dubartii takkaa fi Saafaroo Tulluutiif Jabeessaa Gabbisaadha. Interviidiyoo kana waymenniin irraa fuudhe. Namni na hordoftan waan jedhe gaafuma sana achi taa'ee waan jedhe. Warri kuwwani akka itti hidhanii jedhe. Gurbaan kun ammoo Jabeessaan kun kaatina harka godhatee gitaara na hidhaa jedhee taa'aa jiraa jedhe gaafa san jechuudha. Kalee malee guyyaa lamaan dura. Maaliif? Kuni dhumaa gabbahee waan jedhe namni silaa siyaasaa antiqqoo namni sun wayyaa isaan keessaa siyaasaa beekaa haasaa beekaa arraba qaba jedhee yaalee ture. Hawaasa siyaasaa beekusee jechuudha. Gatuma maal jedhe? Diina waliin daladdanii Tigiree waliin daladdanii isiniin jedhanii akkamii jedhee gaafate gaazexeessummaa warraa jechuudha. Inni siyaasa sirreeffachuu barbaada. Uummanni kun ammoo waan gaafatan dhiisee bakka biraa dhaqa rakkoo isaanii areedoon akkamitti akka isaanii siyaasaa koppima kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kaleessan dhiisanii mallasillee yeroo baay'ee waan akkasii dalaga. Namtichi waan namni gaafate dhiisee gara biraa nama dhaqaa dhaqa. Koppii san Geetaachoo Asaffaa kenneef ta'een beeku. Geetaachoo Asaffaa waliin daladdanii isiniin jedhanii akkamii jedhee gaafate gaazexeessichi. Silaadha namni siyaasa maal jedha kun olola diinni oofuu. Nuti wanni diina silaa akkas namni siyaasaa nuti beeynu akkas yoo waliin dalageeyyuu awwanni jedhan akkas. Isaan garuu inni maal jedhe? Diina waliin daladdamaa nuun jedhanii. Waraanni Itoophiyaa kunnoo Maqaleen jiru. Yuunivarsiitii Maqalee keessatti ijoolleen Oromoo dhattee barachaa jirtu. Baankiin Oromiyaan qabdu. Baankii warraatii miti. Mallaqni bakki Oromoon mallaqa kaa'attu. Maal jechuu barbaade amma inni? Waliin dalannaa jira tana walii galle maal innaan mootummaa jarrilee mootummaa Itoophiyaatiin nullee walii gallee waliin dalagaa jirra jechuu dubbiin. Maa nu gaafatan maa waliin daladdanii nuun jiran walii galle mootummaa Itoophiyaa waliin dalagaa jirra. Jarrilee qaama mootummaa